irratti waan galuuf yoo share gootan immoo nama baay'ee ga'uu danda'a jechuudha. Gaafa sanaa guyyaa yoomii ture? Dambii afurii. Namni nuti raafatu namni guyyaa ishee raafatu. Gaafa dambii afurii jennee Juma tokkoffaa keessa. Jabra tokkoffaa gaafa dambii afurii. Yoo warri turtan gaafa sana yoo gaafa sana gaafa maatii kanaaf fedhatamu. Baay'ee godhe yoo warri turtan gaafa sana maqaa waaqayyoo ulfaatu mee obboleettiin keenya kun maal taate maaltu dhufee? Ruma asli waggaa sagalii qabdi kubsatti turte. Asli waggaa sagalii? Inni kun asli rumaare? Lakkeenaan musi adda ta'e. Ishii? Gaafacha galgalumaan sa'aatii 10 geesse hospitaala. Halkan? Ishii? Halkan godheenyaan geessisan? Bakka afura kuta bakka. Ishii? Adda dha gaaficha afura kuta ni hiite. Mana gaafa kamisaa mana balee bushine qilleensa galoolle. Halkan? Qilleensa oolchuu sun danda'u ani jedhu mana balee bushine hiikan qabu. Achi butii caalaa deeme achi booda sa'aatii bu'aalee booda guyyaa mana sana lafan geessu yeroo sanatti oksijiinii tajaajilanii oksijiinii keessa bahuun ni wayyiitti. Gatii qabu qilleensi fudhachuu hin dandeenye qabu oksijiinii sana dur fayyadamtii amma fayyadamuu hin dandeenye. Maal jedhanii namni yaada? Kana kan hin jedhan achi booda sa'aatii ja'a akka keessaa sa'aatii ja'aatti gubbaa baasan ayisii kan jedhamu jira ayisii. Kutaa ayisii? Kutaa ayisii jechuun kutaa dhumaadha? Isa dhumaadha bakka. Kutaa sana ni gadi baay'ee isaa reeffatu baay'ee dhugumadha. Achi booda ani beeku wanta ati manusuma uffata keessatti oksijiinii irra kaanii turan? Sajaalaan lafarratti. Okay, hospitaaluma keessaa? Akkana hin dandeenye jedhanii gubbaatti ol baasan. Kutaa ayisiiti? Achi booda achi keessatti immoo maal godhan? meeshaan dhumaa ganna baasanii meeshaan dhumaa meeshaa karaa tuubboo karaa afaanii karaa funyaanii meeshaa karaa bitaa karaa mirga dhumaa argee miila ishee hidhanii kutaa maayisii sana keessatti kumbeessa ishee du'aaf jireenya gidduu jirti akka miila akkamitti hidhanii? siree baratti hidhan sireetti hidhanii sireetti hidhanii isheen achi funyaaniif afaanii tuubboo jira kumbeessa ishee bakka du'aa ishee maashinii nu hordofaa jiru. Akibili ishee hidhamaadha ufin beektu du'aa ishee jira bakka yoo akka barbaade godhi goofta akka kee jirti akka barbaade godhu lubbuu ishee babalkee babalee bu'aa baay'ee yoo tubbaa babalkee baballee achi waaw eegalte fadhaa gooftaa jechuudha. Jawtuun gariin immoo akkatti nama fayyaa godhee fidee sana gidduudhaa ba'ee ilma waaqayyo Yesuus afammallee galata dhiyeessaa. Meeshaan irra jiru baay'ee ulfaataa ture. Baay'ee dhumaadha. Namooti baay'ee jidduu reeffa isaanii ba'a malee fayyaan hin bahu. Fayyaan hin bahu. Utuma achi jiru illee galgala sana reeffa baay'ee isheen riqiis ta'uu reeffa irraa ka'e. Waaqayyoo hin danda'ama. Reeffa irraa ka'e isheen immoo bakka isaa riqiis. Gaafa dhuftee sanbata sana kadhachiiftuu fi akkamitti jirtu isheen? Isheen bakka akkamitti gatee dhufan du'aa maanii bakka ufin beektu isheen. Tubboon sun irra jira. Yeroo jira waa tokko ufin beektu. Harki bilisu hidhaan. Hidhamaan. Dhugaa gooftaan isinitti himaa gaafa isin mul'atan dhugaaf sanaa amma akka akkatti argatan isinitti manii jiru malee anna sodaachisee kadhachuuf dhiisuun barbaadennaan waaqayyo nan fayyisanaan jedhe. Ni harka keessa mirgaa lafa fudhatte waaqayyoof hin danda'amedha dubbadha. Nagaa wal fudhaa waaqayyoof hin danda'amedha dubbadha. Achi booda ani asii dhufe bishaanii fi suura ishee qabadhee jecha gaafa dhuftanii gaafa nuti feestaa sagalee baastan namni mana keenya nama ciibsee dhufee keessa jirtu ol kaa'inaan anaan barsiisota tokko keeyachiis. Achi gaafa taa'u ati naadaatanii nu kadhattanii asuma baastanii iddoo ishee hinduutu gaafa caasaa ture hinduutu ishee dabarfatee jettanii. Gaafa caasaa ture ishee? Jettanii waaqayyoo dabarsite iddoo ishee dabarsite. Ameen. Achi booda hanga mana isheetti maqaa ishee waamtanii hanga mana isheetti illee maqaa dhooftanii. Achi booda nuyi gaddi mana kana galu dunkaanii gaddaa waggaa kana dhaabbatanii kadhattanii bishaan dibataa bishaan irratti kadhattanii suura ishee kadhattanii amma deemi maqaa fudhu fudhatanii eeguu dandeessanaa jedhan. Yeroo kana fudhee dhaqee karaa tuubboo sana siriinjii kennamuu jalqabee fi bishaan dibataan sun. Bishaan kadhatan sun ogeessuma fayyaatti hin tani? Dhaqanii karaa siriinjii kennamaa fi tuubboo maalidha? Isaan kutanii waabdii kutanii waabdii hin dandeenyu mana keenya waliin qoricha sun nama waliin dadhabanii kan hin beeknu. Akka maalii godha waaqayyoo mukatti godha gooftaa akka fayyisu beeka. Bishaan kan itti naaga ishaa ittanii bishaan itti naaga godhanii akka gooftaan qabu waaqayyo waaqadha. Ameen haleluuyaa.
Kita lupa dumiti dubich. Sekarang kita lupa dumiti uga iwa kana kamiti. Aku dah garu goktan ba ya goktan ushe. Amin. Obboleetti bagana gaanufte. Yeroo siif kana tamaatu yeroo ciisaa ture sana maal keessa akkam akka turte waan beektu qabda. Ani sa'aatii sanatti waan beeku qabu. Ishee. Akka waa dubbattanii akkasitti jechuudha yeroo ni dhugaa bahu. Gaafa banamu qormaatatu isinitti baadhata. Ni dubbattan jechuudha. Yaa. Amma kakuu kanaan dura kadhatamaa ture. Akka barachuu kan ture. Ani jechuudha. Ishee. Asini waggaa sagaliiti kan inni dhukkubsachaa ture. Ishee. Waldhaansootiin kan ture kan hunda jechuudha. Ishee. Waaqayyo sana gidduutti kan na jiraachisee jechuudha. Inni guyyaa sanaa garuu ajjana. Asini mata'ee jechuudha. Torbee tokkoof dursee nyaanni taa'u qorichi taa'u siruma bakka nama keessa na baase jechuudha. Sana gidduutti humna dhabe. Asimichi natti ka'e jechuudha. Gaafa natti ka'u iddoo baajaajii ga'uu dadhabe. Akka nama maraateetti ni wayi lukkuun hin baatu soombii cufan garatan deebi'u wallaan. Isaa booda akka ta'anii isaan tuna bira ture baajaajii irra nakaan amma achi ga'utti akkan iyyuutti achi ga'e kutaa emerjensii ga'e. Kanaan dura oksijiniin irra taa'ee naaba nama ture soombii jechuudha. Marfees naa kennanii guyyaa sana tasuma jiji. Tasuma gaafa jiju kutaa ICU agartu kan jedhu gurra koo keessa gale. Dadhabaa dhufe jechuudha yeroo sanatti nanna'e. Akka carraa obboleessi koo keessa fayyaa ture natti himaa ture waa'ee kutaa sana. Kanaaf akkamitti galaadha jedheetanii keessi koo natti hin tolle ture. Achi booda hiddi dhiiga marfee isaan naafaa kennan siruma dhibe barbaadanii achi isaa booda wanta ta'e hin beekan. Kutaa ICU sana nagashanii jechuudha. Achi keessatti waan hin beeku waa tokkoyyuu. Wanta ta'e hunda hin beeku. Torbee tokkoof jechuudha. Torbee tokkotu guutuuf ani hin beeku waa tokko. Torbee tokko guutuu. Torbee tokko guutuuf. Nyaatati nyaata. Naan gaafadheessa jechuudha. Na dhoksu sammuu kee fedhanii na dhoksaa turan. Eenyuun? Aanaan jechuudha wanta ta'e hunda. Xiqqoo ishee miidhamte iyyuu naati jedhanii jechuudha. Ofii dhuma keetiin beektu. Ergasii suutaan yeroo gaafadhu deemnee dhugaa bahaa jirra jechuudha kanaaf. Achi of hin beeku sirba of hin beeku. Ishee. Maal keessa akka tures hin beeku. Achi ciise jechuudha. Isaa booda guyyaa tokko guyyaa sana gaa torbee fixeera. Miila koo jilba koo kanatti na qabu. Isumatu na qabaa ture jechuudha akkasitti. Marfee naafaa kennanii tubboo natti haguun beeku sayyuu xinnoo miirri sanatti dhaga'ama yeroo miila koo qaban sana jechuudha. Akkamitti akka dhufu barees hin beekan yeroo sanatti jechuudha. Achi ijuma kootu laala. Jarri doktoroonni narsoonni jiru naanna'anii mallattoo wayii yeroo na gaafatan afaan kun dubbatu. Achi tokko dhibee yeroo jedhamu waa tokko ani nama ilaala callisee malee ijumaan ilaala jara. Afaan kun dubbachuu hin dandeenye sa'aatii sanatti jechuudha. Achi utuma jedhamu ol jechuu hin danda'e. Achi anumti waan addaa natti ta'e achi keessatti. Achi warra achi keessa turan ogeessonni fayyaa inni iyyan harka walitti rukutanii iyyan. Ogeessonni fayyaa maaltu ta'aa jiran jedhe maalan jedhe akka diituufi bakka jabaa naan jiru. Ishee. Wanta ta'aa ture hin beeku waan ta'eef bakka nan jedhe amma gaa dubbachuu nu danda'e jechuudha. Ameen. Dhaga'uu gurri koos dhaga'uu danda'e. Afaan koos dubbachuu danda'e. Dhugaadha. Nama dubbatamee dhugaadha. Yeroo eebbi keenya qabachuu fennu diinni wanta hin taanedha nutti fida malee waggaa sagalii na jiraachiseera Waaqayyo. Guyyaa qabadee amantaa ture dhukkuba kana jechuudha. Wallaasuu keessan ture. Waaqayyo garuu dabarsee diinatti nan kennine. Ulfina Waaqayyoof na kaa'e. Waaqayyo waan na jaallatuuf malee araara isaatiin malee ani gaarii ta'e miti. Gooftaan na jaallata.
jaalala isaatii ga'e dhiiga isaa natti bahe. Kanaaf an jiraadhe fuula keessa dura dhaabbadheera. Waaqayyo amanamaadha. Dhugaa Waaqayyo amanamaadha. Ani qofaa koo gooftaaf galata galcheen fixu. Sabni kun iyyuu na gargaartu na deebitanii deddeebitanii. Waaqayyo hin danda'ama. Isaa booda achitti akkas ta'ee yeroo natti dhufuu yaadu dubbachuu nan jalqabee isaa booda wanta dhangala'aa kennaa jedhame as kun silaa madaala bakka keessi yeroo dhufu bareechuudha. Hiddi suni dhibee eessaan kennama kunuuti miila kootu achi bamolla kula basirraan biingoo taa'eera sana karaa baatteen kennamu asirratti taa'eera jechuudha miila koo hiddi si dhibame asirraan karaa miilaa jechuudha. Baay'ee waan nama dinquudha. Waan jilbeeffatanii daa'imanii fuula Waaqayyoo duratti galateeffatanii Gansa berbarang kena difahami tu. Lepas doang dulu supaya basu. Lepas nanti kalau nama gargar hendak ni ulfina san kalau jujur kalau tu, incer Yesus ada ulfan. Kita sembilan furat incer Yesus nafan ada. Naga makai sembilan furat amu incer Yesus nafan ada. Nanti pun kasar cula kapat pakai semanas kerja. Yo tu kemana mantap terima kasih Yesus Kristus sergan naga emas. Nah dola siakata. La rohada bos Yesus. Dunia feder kita ketujurat, sandina feder kita ketujurat. Mata belah yang miskin feder. Mata gara aku itu saya aku tidak ada tadi. Ini nak apa yang itu saya kes. Amin. Yesus Kristus. Amin. Ishi. Obboleessi koo namni turee erga bareessanii jechuudha. Kun bishaan dibataa naan jedhe dhugi naan jedhe erga bare kan biraa jedhe ishii jedhee dhugi. Isaa booda inni sii kadhatameera. Jabaadhu hin duutu naan jedhe. Amma deebisuun dadhabe saatiin akkasitti ariifateera ni natti himu achi jechuudha. Achi furii koo dhagaa garuu akkasuma hin jedha bakka. Akkasuma jedhatu yeroo inni natti dhufee raajii lammeessii kadhataniiru hin duutu jedhaniiru. Kanaaf hin duutu jabaan hin duutu fuudhii hafee jedha keessaa hin jedha isaa booda erga nuuf baree booda bakka kutaa oksijinii narraa bahe. Oksijinii narraa bahee of danda'e maashinni nuuf narraa bahee bakka kutaa biraa nageessanii jijjiirama waan argisiise. Uffis baree waan ta'eef kutaa biraa nageessanii achitti natti wanta jiru wanta Waaqayyo dubbate jechuudha. Amma sirriimatti nuuf bare. Achi isaa booda jechuudha. Wanti hundinuu ogeessuuf bakki argan bakka hinuma dinqisiifatu. Ogeessi fayyaa hin dinqisiifata hundinuu na ilaale ani taa'ee naasaa gooftaadha kan godhe. Yesuusidha kan godhe. Nama miti gooftaadha. Sun danda'u hojii isaa Yesuus gooftaadha. Akkuma nan si fayyisate na fayyisee na kaase kunoo fuula keessan dura na dhaabe. Isaa booda natti hime sirriitti bareera raajiin achi deemee ture yeroo konfiraansiidhamu konfiraansiidha naan jedhe raajiin mul'atumaan arganii mul'atumaan maqaa kee waamanii hin duuti ishee hafeera siin jedhanii dubbataniiru. Iddoo manatti galchullee mallattootiin karaa kana jedhanii dubbatanii yeroo jedhani natti tole mul'ata sirriidha jedheen bakka keessi koo gammade. Maaliif mul'ata sirrii
mul'ata gooftaa irraa fuudhanii namatti himan fayyina guddaadha. Salphaa miti waan inni keessa ture egaa ani isinitti himeera. Yeroo fayyaa ta'amuun beekamu. Yeroo garuu rakkinni nama quunnama sa'aatii sanatti iddoo galamu nama dhabsiisa. Yoo gooftaan nama hin qaqqabne. Iyyasuus yoo nama bira hin jiraanne. Iyyasuus eessa deemte jedhe gaafuma naan ba'uun. Eessa deemte na biraa? Durumas maaliin jechaa ture? Eessa deemte natti cimennaan jechuudha. Gooftaa eessa deemte na biraa? Narraa addan bahi nagaa jedhee man bahi mana. Dhuguma lakkaan narraa yoo addan baadee gooftaa karaa keessanis dubbatee Waaqayyo na oolchee gooftaa kana ammas dabalaa naa galateeffadha. Sinin illee baga Waaqayyo si gargaare amma iyyuu gana ulfina argate. Yeera Waaqayyo garaa kee baay'ee jaallataa. Jiraattu barda kee ati hundumtuu bara ulfina gooftaa himtu bara itti eebbifamtee jiraattu akkasiif ta'u sagalee sirriitti dubbadhe. Kan sin mormu kamuu sin danda'e. Ba'aa kamuu hin baate. Maqaa gooftaan kanaan booddee dhukkubi hin jiru. Humna dhiiga walichaan dibata baadhu. Humna dhiiga walichaan nagaa baadhu. Nagaa fuudhii gali. Dhiigama fuudhii gali. Yesuus ameen. Nooraan gooftaan sana eebbisu eebbifamaa.